Yoo harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu oduu idilee galgala kanaa qabanne dhiyaanne isinitti muunkaasif faana turan Idirsoo Wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti qabeenyi qotee bulaa Oromoo barbadeeffamuun qotee bulaan Oromoo Walloo gama diinagdeetiin akka kufu taasifamaa jiraachuun himame. Gochi akkanaa kunis qotee bulaa Oromoo Walloo irratti irra deddeebiin ammaan dura kan raawwatamaa ture ta'uun kan yaadatamudha. Utuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti qabeenyi qotee bulaa Oromoo barbadeeffamuun qotee bulaan Oromoo akka gama diinagdeetiin duubatti harkifatu taasifamaa jiraachuun maddi keenya madda nageenyaati. Naannoo ji'a tokko dura aanaa Dawaa Caffaa Arxummaa Fursee Caffaa Shawaa Luxeefi naannoo Abba Jiloo akkasumas Jilli Dhumuugaa keessatti qabeenyi qotee bulaa Oromoo maqaa qamadii facaasu qabdan jedhuutiin barbadeeffamaa akka ture isiniif gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan guyyaa dheengadda bulchiinsa magaalaa Kamisee ganda Duwwaa 2 jedhamuun yaamamu keessatti halkan keessa ooyiruu qotee bulaatti bobba'uun muduraa fi kuduraalee hedduun kan barbadeeffaman ta'uun dhagahamee jira. Gochi halkan nama ajjeesuu fi halkan qabeenya qotee bulaa barbadeessu godinicha keessatti kan eegale ta'uun beekamaadha. Torban 3 dura aanaa Jilli Dhumuugaa ganda Baxxee jedhamuun beekamu keessatti kaabineen PP tokko qaama hin beekamneen halkan ajjeefamuu fi naannoo Ashawaa Luxee keessatti halkan qabeenya qotee bulaa barbadeeffamuun kan yaadatamudha. Gochi akkanaa kunis akka qotee bulaan Oromoo wal shakkuun wal irratti duuluufin yookaan ammoo wal amantaa akka dhabuuf gocha raawwatamaa jiru jedhu maddi keenya garasii gabaasanuuf laate. Gaareen shororkeessitoota faannoon Amaara mana barumsa garaa keessatti ijaarratti jeequmsa barattoota Oromootii fi barsiisota Oromoo irratti kaasuun qabeenyi hedduun kan barbadaa'e yoo ta'u, barsiisota fi barattoota irratti miidhaan cimaan qaqqabee jiraachuun himame. Bal'ina isaa Jamaal Mahammad waan qindeeffate qaba. Magaalaa Finfinnee keessa maandheeffatuun gareen shororkeessitoota faannoo Amaaraa ijaaramte hokkara guddaa kaasuun barattoota Oromoo fi barsiisota irraan miidhaa cimaa geessisanii kan jiran ta'uun himame. Maqaa barattoota moggaafachuun dargaggoonni fi miseensonni faannoo Amaaraa kunneen irra deddeebiin hokkara kan kaasaa turanii fi alaabaan Oromiyaa hin dhaabbatu jechuun barattoota Oromoo irratti reebicha raawwatuun akkasumas hokkara adda addaa irra deddeebiin kaasuun alatti ifaan ifatti gadi ba'anii yaamicha waliif kan taasisaa turan ta'uun ni yaadatama. Caasaaleen faannoo Amaaraa magaalaa Finfinnee maandheeffataa turan guyyaa har'aa hokkara kaasuun isaanii kan beekame yoo ta'u, qabeenya mana barumsaa barsiisotaa fi barattoota Oromoo irraan miidhaa akka qaqqabsiisan dubbatamaa jira. Gurmuuleen hokkara kaasaa jiran kunneenis mana barumsaa keessaa fi alattis wal ijaaruun kan socho'an ta'uun himamaa jira. Ibsa baqattoota Oromoo biyya Keeniyaa irraa kenname. Baqattoonni Oromoo biyya Keeniyaa keessa jiraatan haala Oromoof Oromiyaan keessa jirtu ilaalchisuun ibsa baasanii jiraachuun beekame. Guutuun gabaasa kanaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Ibsa baqattoota Oromoo biyya Keeniyaa haala Oromoof Oromiyaa irratti kenname. Jaarraa tokko fi walakkaa oliif impaayirri Itoophiyaa uummata Oromoo irratti gabrummaa hin qabne fe'uun cunqursa ulfaatu taasisa har'a geesse. Hammeenyi impaayiratti hanguma dullumni ishee dhadhabaa dhufe jabaateetti fufe. Nammaqiinsi fi waraanaan jabaate of ijaaruun uummata Oromoo ammoo murnaaf impaayira dulloomte kana duruus daran mataa dhukkubse. Impaayirri fedhii saboota awwaalte dantaa sabqeenteef sirna Minilik ganama galmaan goof jecha wal wixxifataa jirtu. Kan murni maafiyaa Abiyyi Ahmad akka dursus eenyu jala kan dhokatee miti. Murni kunis wal ijaaruudhaan gochisu kanniisa fi hammeenya jaarraan kun hin damdamanne uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru. Keessattuu yeroo ammaa kana tumnoota fiinxaaliyyi mootummaa Itoophiyaan hidhachiifamanii dhiibbaan uummata Oromoo irraa qe'ee isaa irratti gahaa jiru sadarkaa duguugga sanyiitti ce'ee jira.
gochaaleen suukanneessuun uummata Oromoo duguugaa irratti xiyyeeffates kutaalee Oromiyaa suutaan wal geessisuu itti fufan. Kunis godinaalee Shawaa afran Wallagga afraniif Walloo irratti marsaa adda addaan haleella xiyyaara nammalee diroon isteek uummata kumaataman lakkaa'amu ajjeesuun kumaataman ammoo madoof saaxilaman akkasumas gandoota baadiyyaa godinaalee kibba bahaa lixa kaaba fi giddugala Oromiyaa keessa qonnaan bultoota fi horsiise bultoota qe'ee isaanii irratti mootummaan boqqisuun rakkoo ulfaata irratti uummatni keenya kufee jira. Gama godina Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu, Wallaggaa fi Shawaa Bahaa irraan ammoo fiinxaaleeyyiin Amaara yookaan faannoo mootummaan hidhachiifamanii qe'een qonnaan bulaa gubaa loonii fi midhaan gubuu maatii bakka tokkotti mana waliin gubu magaalota barbadiisuu fi gochaaleen suukanneessuun dubbachuuf ulfaatu uummata keenya irratti gahaa jira. Loonni fiinxaaleeyyii maqaa faannoo jedhamuun socho'anii fi murni maafiyaa bilxiginnaa jedhee of waamu kun ergaa tokkicha Oromoo fi Oromiyaa balleessuu irratti xiyyeeffatanii hojjechaa akka jiranis gochaan isaanii of himam. Gocha dhalli namaa gurraan dhagoof sururamu harkaa fi harma muram. Dhaloonni har'aa akka seenaatti dhageen olitti mormii Oromoo murame ijaan arguuf geenye suur sagaleen ilaaluuf namatti ulfaatam. Hedduus miidiyaa hawaasummaa kanarra yoo adeemu agarraa jirra. Ergaan duuti baqattoonni Oromoo sirna kanaan dhibamne biyya baqanni Keeniyaa keessatti argamu osoo uummatni keenya bifa kanaan lafa isaa irratti duguugamaa jiru sammuun keenya boqonnaa argachuun dandeenye. Gochaalee sanyii duguugaa murna maafiyaa Abiyyi Ahmadiin durfamuun Oromoo fi Oromummaa balleessuuf godhaman kaan gadi jabeessinee ni balaaleffanna. Qeerroo qarree barataa barsiisaa fi hawaasni warraaqsatti jiru aga sirni kana dhabamsiise bilisummaa walabummaa isaa gonfatutti warraaqsicha akkatti fufan ni jabeessina. Uummata Oromoo kutaalee Oromiyaa guutumaa fi biyyoota idil addunyaa keessa jiraatu hundi gocha sanyii duguuga mootummaa faasistii Itoophiyaa fi humni fiinxaaleeyyii faannoo waliin ta'uun duguuga sanyii uummata Oromoo irratti geggeessaa jiru akka balaaleffatan dhaabna. Muddee 12 barri 2022 baqattoota Oromoo biyya keenya injifannoon uummata Oromoof. Labsiin qeerroo bilisummaa Oromoo taasise hojiirra kan oolaa jiru ta'uun ibsamaa jira. Waamichi warraaqsa Oromoo baraaruu jedhu barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa fi mana barumsa Gimbiitti taasifamaa jiraachuun himame. Ardinasaa Jamaal Mahammad dabalataa waan qindeeffate qaba. Waamicha warraaqsa Oromoo baraaruuf jedhu barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Damee Gimbii fi mana barumsa sadarkaa lammaffaa Gimbii keessatti hiriira mormii taasisuun itti fufee jira. Waamicha warraaqsa Oromoo baraaruuf jedhu kan guutuu Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru dhageettii kennuun barattoonni Wallaggaa Yuunivarsiitii Damee Gimbii har'a ganama irraa eegaluun murna biltsiginnaa ilmaan Oromoo lafa irraa duguugee balleessuuf yakka ciggaasisaa dalagaa jiru balaaleffachaa oolanii jiru. Hiriirri mormii kunis ganama irraa kan eegale yoo ta'u barattoonni kun dhaadannoo qomoof malee qonqoof hin jiraannu jedhu dhageessisuun nyaata lagatanii ba'anii jiru. Sana boodas dhaadannoo jajjabduu kanneen akka gaafii mirga abbaa biyyummaa murna biltsiginnaa yakkamaadha aangoo gadi haa dhiisu bilisummaa fi walabummaan saba keenyaaf haa mirkanaa'uu fi waboon irree fi gaachana uummata Oromooti murni morma keenya nu mure kanaan booda nuuf alagaadha jechuun dhaadachaa oolanii jiru. Sochii warraaqsa kana akkuma isaan jabeessanii itti fufaniin humni waraanaa guddaan itti bobbaafamuun barattoonni fi uummanni magaalaa Gimbii walitti dabalamanii uummata isaaniitiif sagalee akka hin taaneef barattoota mooricha guutumatti moorichuma keessatti ugguranii poolisoota federaalaan reebamaa jiru. Uummata naannoo moorichaatti barattootatti dabalamanii sagalee isaanii dhageessisuuf ba'anis
Bittiin sun reebichaa fi doorsisa garaagaraa irraan ga'uu barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa Gimbii ammoo mooraatti ol itti seenuun poolisootni humna addaa fi milishoonni waliin reebicha hamaa irraan ga'aa jiraachuu jiraattonni magaalaa Gimbii arraata biyyoolessa Oromiyaaf himanii jiru. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz garee hidhattoota lamataa waliin Sudaan keessatti walii galtee mallatteessee jiraachuun gabaafamaa jira. Mootummaan Beenishaangul Gumuz guyyaa muddee 10 garee hidhattoota sochii bilisummaa uummata Gumuz waliin Sudaan Kaartum keessatti walii galtee nagaa mallatteessuu beeksise. Gareen hidhattoota dhiyeenya daangaa naannichaatti socho'aa ture kun garee finciltoota ji'oota lamaan darban keessatti mootummaa naannicha walii galtee nagaa mallatteessuu isaa lammaffaadha. Mootummaan naannicha bara kana ji'a onkololeessa keessa magaalaa Asoosaa keessatti garee hidhattoota kan biraa sochii dimokiraatoo uummata Gumuz walii galtee nagaa mallatteessanii turan. Walii galtee nagaa mootummaa naannichaa fi sochii bilisummaa uummata Gumuz gidduu Kaartum keessatti taasifame miseensota garee hidhattootaa kun hidhannoo hiikkatanii hawaasatti makamuun hojii ijaarsa nagaa fi misooma naannicha irratti akka hirmaatan mootummaa naannichaa beeksiseera. Mootummaan naannicha odeeffannoo akka jaarsummaa eenyummaa walii galteen kun akka raawwatame qooda biyya walii galticha keessatti mallatteeffame Sudaan qabdu maal akka ta'e bal'inaan hin ibsamne. Garuu miseensonni hidhattoota kun naannoo daangaa Sudaan aanaa Shirkoolee ganda gamadaa irra jiraattota aanaalee Shirkoolee ganda Homooshaa jedhamu Wuraa Asoosa fi Ambaasiitiin simannaa ho'aa akka argatan ibsee jira. Pireezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz Ashaadii Hasan walii galtee nagaa garee hidhattoota kanaa waliin taasifame waamicha nagaa mootummaa naannicha irra deddeebiin isiniif dhiyeessedha jedhee mootummaa naannicha garaagarummaa jiru marii fi karaa nagaan furuuf ciminaan hojjechaa jiraachuu ibsee jira. Hoogganaan garee kanaa Abdul Wahaab Ahmadii isa gama isaatiin gareen hidhattootaa kun gatii uummatni naannicha nagaaf kennu hubachuu walii galtee kan mallatteesse jechuun ibse. Itti dabaluunis uummata naannicha hunda gama hundaan fayyadamoo gochuuf waan dandeenyu hunda ni goona. Namni hundi wal koomachuu dhiise wal misoomsuu irra takka hojjetu nan eega jedhem. Bara darbe baatii caamsa keessas mootummaa naannichaa fi garee hidhate maqaan isaa hin ibsamne gidduutti miseensonni garee hidhattootaa kun naannicha keessatti iddoo hooggansa akka fudhatan lafa magaalaa fi baadiyyaa akka argatan akkasumas kaayyoo dubartootaaf dabalate rakkoo nageenya naannichaa itti fufiinsaan furuuf liqii akka argatan walii galtee mallattaa'ee ture. Haa ta'u malee walii galteen kun gadgadoo lammiilee nagaa naannoo wal dhabdeen miidhame kan dhabamsiisuu hin dandeenye. Baatii bitootessa bara kana geejiba uummata Matakkal irraa gara gubaatti imala ture irra taleellaa hidhattoonni raawwatanii lubbuun namoota nagaa 20 yoo darbu hedduunis miidhamanii jiraachuun beekamee jira. Maddi Addis Istaandaardi. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwatanidha. Qophiilee madda nageenyaa tuufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedhama.